Christopher. I just want to know because the Holy Quran says, believe in the messenger, Prophet Muhammad. An Christopher jedham waan takka beeku barbaadu. Qur'aanni ergamat Nabi Muhammaditti amanaa jedha. Kitaabni qulqulluun immoo warri Yesuusitti amanan jireenya bara baraa qabu jedha. Both of them are messengers of God. Akka Qur'aanatti immoo isaan lachuu ergamtoota Rabbiiti. Kanan beeku barbaadu. Yesuus iddoo kamitti dogoggora hojjete? Bakka kamitti dogoggora ilma namaa baraaruu dadhabe? That he is unable to save the people. Brother, that's a very good question. The Quran says, obboleessa keenya gaafii gaarii gaafate. Qur'aanni Nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam amanaa ja'a. Kitaabni qulqulluun ammoo Yesuusitti amanaa inni jireenya bara baraa isiniif kennaa ja'a. Kanaafuu Yesuus bakka kamitti dogongora hojjete? Akka Qur'aanni jedhutti isaan lachuutu ergamtoota Rabbiiti. Duuba Yesuus bakkitti dogongore eessaa jedhee gaafate. Obboleessa Yesuus dogoggora takka illee hin hojjenne. Ka dogoggora hojjete bataskaana. according to us, Akka nuti amannutti Yesuus Kiristoos ergamtoota qaqqaalii Rabbii keessaa isa tokko. Wayita Yesuus ani karaadha, dhugaadha, jiruudha, namni takka illee karaa kiyyaa yoo taate malee gama abbaa kiyyaa dhufuu hin danda'u jedhu san dhuga dubbate. Akkana jechuun inni ergamaa Rabbii ta'uu isaa nu agarsiisaa jechuudha. Waan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhanii wajji wal fakkaata. Yeroo Yesuus dachii tanarra jiru sanitti akka wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6tti Yesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu ani karaadha, dhugaadha, jiruudha, namni tokko illee karaa kiyyaa yoo taate malee gara abbaa kiyyaa dhufuu hin danda'u jedhee dubbate. Kanaafuu waan Yesuus Kiristoos alayhi salaam barsiise kana yoo hordofte gara abbaa keetii dhaquu dandeessa. Kana jechuun jannata seente jechuudha. Jireenya bara baraa jechuun jannata. Jireenya zalaalamii jechuun jannata jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun har'aas Yesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu akka jeetti silaa waan inni isinitti himu hedduun qaba. Garuu isin ammaan tana baadhachuu hin dandeessan. Kun wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irra jira. Wayitaa hafuurri dhugaa dhufu sanitti inni nu gara daandii dhugaatti isin qaceelcha. Bakka tanatti waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbachuu jira. Kanaafuu har'aan tana yoo ati kiristaana dhugaa taate yoo ka dhugaan Yesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu khajaalatu taate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hordofuu qabda. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu dogoggora takka illee hin hojjenne. Bataskaana Yesuus gooftaadha jeetu dogoggora hojjete. Yesuus Kiristoos takkaatillee ani gooftaadha jee sifa gooftummaa ifiif hin kennine. Akkumaan tana dura dubbadhetti namni kiristaanaa tokko kan hima shakkii hin qabne tokko jecha Yesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu afaan isaatiin ani gooftaadha yookiin ammoo na gabbaraa joo yoo nagarsiise ani kiristaanummaa fudhachuudhaaf qophaawaadha. Ka dogoggora qabu bataskaana malee Yesuus Kiristoosii miti nageenyi irraa jiraatu. Inumaa Yesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti abbaan kiyya na caala. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 29 irratti abbaan kiyya waan hunda caala. Wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 38 irratti ani hafuura Rabbiitiin shayxaana baasa. Wangeela Luuqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 20 irratti ani quba Rabbiitiin shayxaana baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti ani firraa ka'ee wanni hin godhuu danda'u takka illee hin jirtu. Waan hin dhaga'een murteessa murtiin tiyyaas tahaqaati. Ani fedhinnaatiin hin barbaadu garuu fedhinnaa abbaa kiyyaatiin barbaada. Namni an fadhiiti yoo soon taane fedhinnaa Rabbii olaaneetiin barbaade jiru muslima. Yesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu muslima ture. Inni aangoo gooftummaa takkaatillee hin fudhanne. Ifaan ifatti kitaaba hojii ergamtoota boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti yaa ummata Israa'el dubbii tana dhageeyaa akkuma isinuu beektan Yesuus namni Naazireet nama gooftaadhaan isin jidduutti filame. Ajaa'iba raajii fi mallattoo Rabbiin karaa isaatiin isin jidduutti raawwateen isin keessaa filate. Isinuu ammoo waan kanaaf ragaadha jee dubbate. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu bakka takkatti illee aangoo gooftummaa hin himan. Akkasuma ammaas Yesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu yeroo takka illee hin dogoggorre. Akkaataa kitaaba qulqulluutti hubataniitu dogoggoraa fi soba jechuudha. Ani akka nama Yesuus Kiristoositti nageenyi irraa jiraatu amanuu tokkotti akka nama Yesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu jaalatu tokkotti ani warra kiristaana jeef yaamu caalaa kiristaana jeef yaamuun hin danda'a. Kiristaana jechuun nama Yesuus Kiristoositti nageenyi irraa jiraatu amanu jechuu yoo taate ani warra kiristaana ifiin jiru daraniin kiristaana jechuudha. Yesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 hanga 20tti seera nabiyyootaa balleessuudhaaf dhufe jettanii akka hin yaadne ani balleessuudhaaf osoo hin ta'in dalagaarra oolchuuf hin dhufe. Hanga samii fi dachiin dhabamanitti seericha keessaa qubeen takka illee osoo dalagaarra nooliin hin haftu. Kanaafuu namni seera kana keessaa ajaja xiqqaa tokkollee diigee namootaas barsiise mootummaa waaqaa biratti xiqqaataa namaa jaamee yaamama. Namni seera kana dalagaarra oolchee namootaas barsiise mootummaa waaqaa biratti guddaa jaamee yaamama. Hanga toltuun teessan toltuu warra seera barsiisuutii fi warra faarisii caaltutti haaluma kamiinuu gara mootummaa waaqaa seenuu hin dandeessan ja'a. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu seera kakuu moofaa keessa jiru tokkollee cabsuu hin qabdan jechaa jira.
akka kakuu moofaa kitaaba seera leewwotaa yookiin leeviitikas boqonnaa 10 lakkoofsa 7 keessa dubbatametti foon booyyee nyaachuu hin qabdan jaa. Kitaaba seera keessa deebii yookiin deetiroonomii boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irrattis foon booyyee nyaachuu hin qabdan jaa. Kitaaba Isaayyaas boqonnaa 65 lakkoofsa 2 hanga 5 irrattis foon booyyee hin nyaatinaa jee dubbatee jira. Kiristaanonni foon booyyee ni nyaatan, nuti musliimoonni garuu foon booyyee hin nyaanne. Kitaaba Efesoo yookiin Efesiyaans boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irrattii fi kitaaba Pirooverb boqonnaa 20 lakkoofsa 8 irratti hafuura qulqulluudhaan guutamaa malee farshoo dhuydanii machaa'uu hin qabdan jaa. Nuti musliimoonni alkohoolii hin dhuunu garuu kiristaanonni ni dhugan. Wangeela Luuqaas irratti akka ibsametti Yesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu dhalatee guyyaa 8ffaa irratti kittaanname jaa. Musliimoonni ni kittaannatan, kiristaanonni irra hedduun garuu hin kittaannatan. Kanaafuu kiristaana jechuun nama waan Yesuus Kiristoos nageenyi irra haa jiraatu barsiise hordofu jechuu yoo taate nuti musliimoonni warra kiristaanaa caalaa kiristaana jennee if yaamuu dandeenya. We love Jesus Christ. We respect him. Nuti Yesuus Kiristoos ni jaalanna ni kabajna, waan nu ajajees jala deemna, garuu isa hin gabbaru. Sababni isaa inni ergamaa Rabbiiti malee Rabbii miti. Gaafii ta'e kaan siif deebisee abdiin qaba. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbii ta'uu isaatti ni amantaa? Ni amana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa Rabbii ta'uu isaatti yoo ni amantaa? An hin beeku. Ittiin amantu. Sababni isaas an kitaaba qulqulluutti amana. Kitaabni qulqulluu wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti Yesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu ani silaa waanin isinitti himu hedduun qaba, garuu isin ammaan tana baadhachuu hin dandeessan. Hafuurri dhugaa sun yeroo dhufutti karaa daandii dhugaa hundatti isin qaceelcha. Ifirraa kaasee waan takka illee hin dubbatu, waan dhagaye qofa isinitti hima. Inni maqaa kiyyaas ol kaasa jee dubbate. Bakka tanatti Yesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu waa'ee nama kamii dubbachaa jira? Eenyuree? Kitaaba qulqulluu keessan hin dubbisneeti? Lakkii as biratti waa'ee hafuura qulqulluu dubbataa jira. Okay, haalaan gaarii. Kana jechuun ammaati kitaaba keessan ni beekte jechuudha. Akkaati jettetti hafuurri dhugaa kan Yesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu dubbate kun hafuura qulqulluudhaa jette. Lakkoofsa muraasa dubbii tana dura jirtu ol deemnee yoo laalle wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti ani osoon deemee isiniif irra wayyaadha, yoon an hin deemne namni isiniif dubbatu hin dhufu je. Kanaafuu ulaagaan hafuurri kun dhufuudhaa Yesuus deemuudha. Ani yoon deeme isaan isiniif erga. Hafuurri qulqulluun dhufiinsa Yesuus duraas numa jira. Yeroo Yesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu jiru sanittis hafuurri qulqulluun achuma jira. Garaa Elzaabeet keessaas numa jira. Yeroo Yesuus cuuphamu sanillee numa jira. Kanaafuu dubbiin tun mi'a akkamitti akka hafuura qulqulluu ibsitu naaf himi. Kana jechuun ammaati kitaaba qulqulluu hin hubanne jechuudha. Yesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu akka jeetti yoon an deeme malee kan isiniif dubbatu hin dhufu. Kanaafuu ogguun an deeme isaan isiniif erga je. Ulaagaan dhufiinsa hafuura dhugaa deeminsa Yesuus Kiristoosii jechuudha. Yoo Yesuus Kiristoos achi jiraate kan dubbatu hin dhufu jechuudha. Garuu hafuurri qulqulluun Yesuus duraas achuma ture. Kanaafuu obboleessa kiyya kabajamaa akkamitti dubbiin kitaaba qulqulluu tanii Yesuus dubbate tun hafuura qulqulluu ibsitii jettee dubbachuu dandeesse? Akkaan kitaaba qulqulluu itti hubadhu na gargaaruu hin dandeessaa? Dubbiin tun waa'ee hafuura qulqulluu hin ibsitu, waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibsiti. Dubbiin tana fakkaattu ammoo kitaaba seera keessa deebii yookiin deetiroonomii boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irratti ibsamtee jirti. Akkasuma kitaaba seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 19 irrattis, kitaaba Isaayyaas boqonnaa 20 lakkoofsa 12 irrattis, kitaaba weedduu caalu yookiin Song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irrattis, kakuu haaree keessatti ammoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16, wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26, wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7, wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 qabxiileen tanneen hundinuu osoo waa'ee nama biroon tahin waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbachaa jiran. Tana duraas haasawaa mata duree Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaba qulqulluu keessatti jawrratti godheetiin jira. Amma waan si gaafadhu yoo dhugaan kitaaba qulqulluutti amantu taate yeroo Yesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatu kana Nabi Muhammad ergamaa xumuraati jettee ati maaliif Yesuusitti amanuu dhabde? Maaliif? Kana jechuun waan Yesuus barsiise guututti osoo hin tahin cinaa qofatti amante jechuudha. Sababni isaas wanti kitaabichi jedhu nama isanii dubbatu ergaa jedha. Maqaa namaatis ta'e waa'ee namsanii hin dubban. Any name was indicated on the... Hayyee kitaaba weedduu caalu yookiin Song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti kanuma afaan Ibruutiin barreeffameen siif dubbadha. Hikkuma mitakim wa kulli Muhammadin zaidudi wa zahira bayna Jerusalem. Maqaadhaan ibsamee jira. Hikkuma mitakim wa kulli Muhammadin. Muhammad maqaadha in boodarraa san ammoo kabajaadha. Hogguu hiikan walumaa galatti jaalatamaa ja'anii bira dabran. Maqaan isaa kakuu moofaa kitaaba weedduu caalu yookiin Song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti dubbatamee jira. Ammoo hin amantu? Mee adda baafadha.
No, dura bataskaana kee gaafachuu qabda. No, the church. not the Lakki lakki bataskaana miti. Eenyu gaafattaree? Hanga deebii isaa argadhutti ofuma kiyyaa barbaada. Adda baafachuudhaaf yeroo hangam sirraa fudhata? Hayyee har'uma galgala. Har'a galgala? Gaarii taate. Ani iftaaniin deema tanaafuu baruu ganama qopheessitoota sagantaa tanaa nama haala mijjeessu akka anaan wal siqunnamsiisu gaafadhu. Tolee, takkaasiitu islaamummaa fudhata yookiin yoo ati Yesuus Kiristoos gooftaa ta'uu isaa naaf mirkaneessite ammoo anaatu kiristaanummaa fudhata. Yoo mirkaneessuu dadhabde musliima taata walii gallee. Praise the Lord.